Ashama harka fuune ilmaan Oromoo jirra jirtu baga jiraattan daawwattootaaf hordoftoota Abboomsaa Show warra YouTube channel Abboomsaa Show faayidaa taatan baga nagaan dhuftanii subscribe godhaa warroonni haaraa hin ta'in maamiltoonni keenya duraanii like share godhuun wal biraan gaa yoo isinitti tolee isiniin jenna gamanumaan gama sagantaa arga baddee dhufe tiisin dabarsaa. Sagantaan arga baddee dhufe maal yoo jettan waa'ee siyaasaa biyya keenyaatiif wal qabateeti waan lama sadii dubbachuu barbaada. Innis maal yoo jettan Tigraay fi Itoophiyaan yookaan jiila garee muummicha ministeera Abiy Ahmediin durfamu gareen biyya bulchaa jirtu tun Tigraay wajji araaramuudhaaf akka fedhii qabdu miidiyaan addunyaa gabaasaa jira. Egaa qabsoo tana nu booda eegalan yoo jenne dhugaarraa fagoo miti jechuudha. Warri Tigraay waggaa takkaaf walakkaadhaa eegalolatti jalqabanii qabsoon Oromoo too waggaa meeqa kan lakkoofsiftee yoo xiqqaate tabaroota sadeen afran kana dura osoo hin ta'in bara sadii fi afran eegaa jijjiirama qeerrootiin Abiyyi faana 4 kiiloo galan boodaas qabsoon ijoolleen Oromoo gaara keessaatti jirtu takka adda hin dhaabbanne wareegama kafaluun warri karaa nagaatis warri karaa qawweetiin itti jiranis ittuma jiran jechuudha. Takkaa irraa hin laafne jechuudha hanga dandeettii isaaniitti ittuma jiranii. Garuu immoo warroonni Tigraay kun waggaa takkaa fi walakkaa keessatti waan isaan hojjetan waan isaan godhan akkasuma mootummaa Oromoofata kana harka kannisiisu jechuun garaagarummaatti hin ilaalamu jechuudha. Ammaan tana mariidhaaf qabsoo Oromoo ta'e isaan dura jirtu dhiisanii warra TPLF wajjin mariidhaaf qophii akka ta'an dubbachaa jiran jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Nuti sabni guddaan biyya Itoophiyaa keessa jirru kun maaliif jirraa jennee ilaaluun qabsoon teenya maaliif galma ga'uu dhabdee mootummaanis maaliif nu tuffatee warra nu booda qabsoo eegaleef bakka kenne mootummaan addunyaatis warra nu booda qabsoo eegaleef akkamitti iddoo kannitee isaaniif sagalee taatee yookaan isaan bira dhaabbatti jennee ilaaluun barbaachisaadha. Matuma mataa keenyatti maal godhu jirraa jennee ilaaluun dirqama jechuudha. Waan kana yoo hin beekne bilaash qabsaa'u faayidaan ala qabsaa'u gootota hedduus kana duraas yeroo ammaatis kana boodaas wareegamaas kafaluu malee maanaa hin jiru hiikaan qabu jechuudha. Kanaaf qabsoo waan takka namni yeroo hojjetu hojii namni barate tokko fakkeenyaaf barumsa isaa sirriitti qayyabatee haxannee yaadaan fokus irratti qaama qalbiin irratti deebi'ee sirriitti yoo hin haxannaane yeroo boqonnaa qabu hunda itti fayyadamee mana barumsaatti yeroo deebi'ee yeroo xiqqoo hojii hojjetuu fi kana waan hin ta'in akka jirutti yeroo boqonnaa qabu yeroo caalaa kanneefi yoo hin haxannaan yoo hin qo'anne qabxii gaarii galmeessee sadarkaa bareedaa qabxii bareedduu fiduu hin danda'u jechuudha. Kanaaf qabsoon Oromootis akkasuma qabsoon saba kamiitu jechuudha. Kanaaf qabsoo Oromoo uummanni fardeessuu qabna. Hawaasni keenya qabsoo dagachuu hin qabnu. Qabsoo laaffisuu hin qabnu. Walirra laaluu hin qabnu. Yeroo namni ollaa keenya tokko namni jabaan tokko qabsootti ka'ee faamilii keessaa ta'u ollaa keessaa ta'u akka gandaatti haa ta'u akka araddaatti haa ta'u akka aanaatti haa ta'u akka godinaatti haa ta'u namoonni muraasni yookaan nama tokko ta'uu danda'an yookaan nama lama sadii garee wayii ta'uu danda'an namoonni kun qabsoo Oromoo tana galamaan ga'uuf yeroo sosso'an maal godhuu qabnaa nama kanarratti diina binnee qubatti ilaannee argisiifnee jara kana abdii kutachiisuu jechoota hin taane jechuun hamilee cabsuu osoo hin taane jara kana bira akkamitti sappoortii goonee isaan kana bira dhaabbannaa jennee yaaduu qabnaa. Kanaaf yeroo hedduu amma qabsoo Oromoo tana warreen hooggantoonni gurguddaanis dhaabbilee adda addaa uumanii wanni kophaa oofuu fidu nama qabsoo jiru deeggaranii isa jalatti mataa qaqqabatanii jechuun tuffii miti beekadhu kabajaa uummata nama saniif caalchiftee nama sanii jala mataa qaqqabattee nama hoogganaa ta'ee deemu jiru tokko jala deemu dantaa sabaatiif jettee adii isaa akka sammuu qabaattee yookaan isarra wallaalaa taatee miti dantaa sabaatiif jettee mataa jala qaqqabattee deemuu qabda. Naarkiif qabsaa'uun anaatu hoogganaa anaan waan kana godhe anaan malee qabsoon bilisummaa galma geessu yaada jiru qabaatanii socho'uun hin barbaachisu jechuudha. Maali kana jechuun hooggansa guddaa olii qofaa miti. Namoota muraasa ganda keessatti haa ta'u araddaa aanaa keessatti haa ta'u namoonni akkanaa kunis yoo anaan taate malee hin ta'u maqaa kiyyaan ta'uu qabdi qabsoon yaada akkasii jiru ibira balleessa. Maaliif namni qabsaa'u jiru tokko humna guutuudhaan yoo kan itti jiru ta'e yoo hanqina qabaate hanqina isaa san guuttee fi bira dhaabbachuu qabna malee isa san dhiistee isa sanirraa karaa biraatiin qabsaa'uun yookaan immoo isa sanirra duuluun bu'aa hin qabu. Isa san bira dhaabbachuu isa bira dhaabbattee hanqina isaa san dogoggora yaadaa qabaate yaadni kun bakka akkanaa kanatti dogoggoraa akkanaa fi akkana yoo goote gaariidha jettee nama sanitti himtee waliin qabsaa'u waliif utubaa taatee walitti hirkattee waliin diinarra fuulleeffachuudha malee isa kana qubalaatti isa kanarra diina ta'uun bu'aa hin qabu.
bu'aa Oromoof hin qabu siifis hin qabu qabsoo akkuma dhuunfaattis akka sabaattis bu'aa hin qabu jechuudha. Atis bara dheeraaf qabsooftee bu'aan argitu ta'a diinni tarkaanfii yeroo barbaade sirra fudhachuu danda'a yoo bakka takkaa qabsoon yoo wal bira dhaabbanne akka sabaatti akka Oromootti dirqama wal bira hin dhaabbanne bakka takka gahuu hin dandeenye jechuudha. Waan kana yeroo hunda beekuun dirqama. Warroonni dhiyoo waggaa tokkoof cinaa eegalee amma marii araaraa biyyoonni gurguddatanii biyyoonni Ameerikaa gurguddoo fi mootummaan biyyaalleen araaramuudhaaf hayyama ta'anii kadhatan kun jaalataniitiif jechuudha dirqama akkasuma dirqamaan jechuudha. Kanaaf nama jabaatee nama humna qabu nama Itoophiyaa keessatti Oromoon maaliin cabdi qawweenaan cabdi yeroo mara waan kana yaadachuu qabna. Tolaan araaraan karaa nagaatiin qabsaa'uudhaan wanni dhufa akka hin jirre ni beektan jedhee yaada. Maaliif seenaa waggaa 27 haa ta'u waggaa 2-3 kanaas Jawaar Faan erga biyya galaniis karaa nagaatiin qabsoofne jedhanii maal akka isaan mudate ni beektan jechuudha. Kanaaf wanni nu baasa maal akka ta'e akkamitti akka saba tokkotti of taanee dhaabbanne of taanee qabsoo tana galmaan geenya jettanii yoo hin yaadne yoo itti hin yaadne yoo itti hin hojjenne ammallee tuffiin keenya tuffatamuun itti fufa jechuudha. Biyya keenya irratti arrabsamuun biyya keenya irratti mataa qabannee deemuun biyya keenya irratti hiree teenya murteeffannee jiraachuu hin dandeenyu jechuudha. Biyya keenya irratti of taanee hiree mataa keenyaa fi murteeffannee yeroo barbaanne gallee yeroo barbaanne baanee galuuf karaa feene biyya teenya keenya olii gadi deemuudhaaf akka Baqqalaa Garbaa biyya teenya Oromiyaa keessa socho'uuf hayyama nama tokko hin barbaachisu kan jeesan akkas ta'uudhaaf wal taanee bakka takkaa wajjin dhaabbannee qabsaa'uun dirqama filannaa miti kun dirqama isa dhumaati. Yoo kana hin qabaanne ergamtuu fi diinni nu bulchuun yookaan nu roorrisuu yookaan waan nuti qabnu nu dhorkuun akka ifiin fedhanitti nu dhaanuun yeroo barbaadan nu hidhanii yeroo barbaadan nu gallakkisuun itti fufa jechuudha. Kana keessaa bahuudhaaf dirqama wal taanee wal bira dhaabbachuun filannoo isa dhumaati jechuudha jaalannee osoo hin taane. Namoota qabsoo kana dura geggeessaa jiranis kan amma geggeessaa jiranis nama dogoggora isaa itti himtee gorsuu qabdan malee arrabsitanii qabsoo irraa isin fageessin jechuudha. Namni tokko yoo dogoggore qabsoo keessatti yoo diinaa jala deemee diina jala hin deemin akkana kanaa fi kanaa sirriidha karaa kanaa sirriidha kana godhuun kee namoota akkana waliin deemuun kee isaanii waliin ooluun isaanii waliin qabsaa'uun nuun fayyaddu nu akka Oromootti Oromoon saba bal'aadha. Yoo ati saba Oromoon ta'in yoo ati Oromiyaa keessa dhalattee afaan Oromoo beektee Oromoo fakkaattee kan jiraattu taateef Oromoon saba sirra roorrisuu miti akka feete jiraachuu dandeessa. Yoo barbaadde nu ifin dhaamotinii qabsoo Oromoo keessa qabsoo Oromoo galma geesse dhiibbaa sirra hin qabdu. Yoo saba biraa taatellee yoo Oromoo taate bu'aa Oromoon harkattu atis nu harkatta saniifuu diina jala wanni deemtuuf hin jirtu jedhanii nama dogoggore barra namni kun hundi wallaaleetiin warri diina jala deemuun kaan garaaf ta'a kaan dogoggoree ta'a kaan osoo beekuuti qabsoon Oromoo galman geessu jee deemata kana hunda amansiisuu qabna namoota diina jala deeman kana arrabaan maal hin barbaachisu. Tolumaan wanni akkanaa gaarii miti wanni akkanaa sirrii miti. Si jaalannaa kootu kaleen waliin qabsaa'u turte warra qabsoo ganee mootummaa galee yookaan mootummaa hojii qabsaa'u jira artistoota haa ta'u warra paartii siyaasaa hooggananis haa ta'u namoota akkanaallee arrabsuun hin barbaachisu. Si barbaannaa irraas boruus nu fayyaddaa obboleessa keenya achi dhaabbachuun achi ooluun keenuu miidha malee nu hin fayyadu. Kootu jaanii karaa nagaatiin dogoggora isaatti himtee waamicha godhuufi malee gantuu maalii jaanii suuraa ol garagalchanii gaggaragalchuun fudhatama hin qabu jechuudha. Kanaaf ilmaan Oromoo itti yaaduu qabnaa dhimmi kiyya jalqabaa irra kan hin dhufeef qabsoon Tigraay ollaa keenyaa warri ollaa keenyaa nu booda jalqaban sadarkaa maalirra jirti? Teenyaa ootan isaan duraa maalirra jirti jennee itti yaaduu if gaafachuu qabna jechuudha. Yoo kana hin tahin yoo if arra dhaabbannee bakka kalee turree bakka arra jirru bakka ollaan keenya jiru yoo laallee nuti Oromoon saba guddaa saba bal'aa biyya badhaatu biyyuma Itoophiyaa jaamtutu nu Oromiyaa keessa jirti. Oromiyaan biyya malee naannoo miti akka Taaddalaa Gammachuu jee biyya san keessatti Oromoon if taatee jiraachuu dadhabuun saba guddaa taate biyya akkas fakkaattu qabeenya badhaatu Oromiyaa bal'oo qabnu aadaa bareedaa afaan bareedaa sirna gadaa bareedaa kaalchar waan hin qabne maal dhaba qabna tokkummaa qofa dhaba qabne tokkummaa tana nuwa gobanaa tokkummaa osoo jee lallabu osoo tokkummaan inni jeesan galma geessee bilisummaa hin arkin lubbuun isaa dabartee jirti jechuudha. Kanaaf Oromoon hundi namoota akkanaa kana fakkeenya fudhatanii waan iyyuu kana hojiitti yoo hin dhageenye waan hayyuun kee jiru waan goonni kee jiru waan beekan kee jiru dhageesseetuma callistee dabarte yoo ta'e bu'aa hin qabaatu dhageessee ammoo hojii irratti oolchuun dirqama jechuudha. Kanaaf sagantaa har'aan tana asumarratti hin gabaabsee isinitti hin dheereessu dubbii guddisuun maal jedhama maqmaaqsa dhiyeenya kana egaa biyya ambaa kana maqmaaqsa hedduun jalaa baduu jalqabee jira. Kanaaf namni biyya dhabee gammachuu hin qabu biyya namaa keessatti waa hedduu yaadda akka biyya fiitii miti
Kanaaf namoonni qabsoo keessatti hirmaachaa jirtanis jabaadhaa haa jabaannu hundumti keenya warri qabsoo jireenya dhuunfaa jirus kaanis hundinuu yaadaan wal qabaachaa wal deeggaraa wal bira dhaabbannee qabsoo teenya tana sadarkaa bareedaarra sadarkaa nama abdachiisturra waa harkachuurra abdachuutu caala akka jaan akka abdannu akka wal abdannu godhuu qabna akkuma yeroo rakkoo namoota rakkatan hedduu bira dhaabbannee wal gammachiisaa jirru qabsoo tana irratti ammallee nutti hafa jechuudha. Dammaqinni keenya hirmaannaan qabsoo irratti uummanni keenya qabu gahaa miti. Irra deddeebinee hirmaachuun irra deddeebinee quba qabaachuun hojii manaa hojii assignment hojii dheertuu ta'uu qabdu. Hojii guddoo hojii daqiiqaa 2-3 yookaan guyyaa 1-2 irratti xumuramtu miti. Qabsoon wareegama gaafatti wareegama guddaa barbaachifti. Akkuma namni tokko ganama nyaatee yookaan guyyaas nyaatee galgalaas nyaatee dhugee bishaan oolee jiraatu akkasuma qabsoon isaa irraa fudhachuu hin barbaachiftu. Boruun qabsaa waggaa dhufuun qabsaan hin taatu yeroo mara fardeeffatanii dirqama fi yoo hin bahatin bilisummaan dhuftu hin jirtu jechuudha. Bilisummaa fiduudhaaf tokkoon tokkoo keenya irratti maal godhu jira jennee gaafachuu qabna. Haa jabaannuun isin hin jaa kanuma irratti hin dhaabaa sagantaa biraatiin